guda way salphine guda inuman bade sa'aadan jechuudha harkuma ufiitiin dhoqqee keessa seentee keessaa ba'uu dadhabde sa'aadanii intala ofii isiitii abbaa warraa fattanuuf manatti galchite booda mootu aa'i jaalatte jibbite deemte dhiifte nan galchuu pum jedhe kan pum anakasi harkuma kitteen keessa naqi baasuu dadhabii booddee ima koorte baasuu dadhabde booddee harkuma keetiin keessa seentee keessaa ba'uu dadhabde sa'aadan namni abbaa warraa ofii shakku booda rakkoo keessa seena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kam naga keessan fi keessanii akkuma argitanii sa'aadan harkuma isiitiin balaa ibidda ufitti fidde. Tokko abbaa mana shakkuun hin taatu. Abbaa mana erga jaalattee miti jaalatti bakka. Tawakkaltu ala Allah rabbi tokko jetta lama faamootuyyuu harkuma keetiin nyaachiftee bar waa hedduu qabaa intalli akka saniif isin koon dhugaa dubbanne piraangis ta'e maalis ta'e jinnis ta'e dhalaa biratti qoosan hin jiru. Inni immoo abbaa warraa ishee maal jedhe jaalatte jibbite kun hin jiru deemte dhiifte kun hin jiru teettee deemte kun hin jiru alabalazaan hin jiru kaa dhiira zamanaa bira alabalazaan hin jiru kaa dhiirri zamaraa dubara bareedduu qal'oo mudhii soosaa arginaan qacam sa'aadallee amma abbaa warraa isii shakkinaan abbaa warraa isii intalattiin hin baadu jedhe qacam maaltu maalaree sa'aadiyye kin bari jechuudha amma sa'aadanii dogongorri isii qabdu tokko abbaa manaa ishee kana sirriitti shakkite ani akkana irraa argetti akka laaletti sa'aadan sirriitti shakkite tokko abbaa manaa isii kana erga shakkite isin akkala shakkite miti erga shakkite ati erga shakkite dhala maaltu harkisii galiisi jedhe rakkatte maaliif mana namaa sarratanyaatiin galis sarratanyaa dalaguu nooriin qabu garaa si nyaatte birri hin qabda akkuma kudhanii kennuu fi adda bitte hoodhu obboleettiiti ani garaa na nyaatte hoodhu deem maatii keetiitti gale tiraanspoortii godhadhu maan jedhini lammaffaa hoo otoo isiinu intalli tunuu qaruutee taate otoo abbaa manaa kee kanatti na qabate jetteeti ani namni gabba'u jira fincaaniif gabba'u jira maaliif gabba'u jira abbaa manaa kee kanatti dhiitee hoo akkam godhuu dandeetta wanni gootuun jiru bara niitii lammaffaa fuudhuu qofa yookiin immoo isii fi inni walii galanii bakka kaameraati waraabtutti inshallah meedaa irratti waraabdeeti bakka kaameraati waraabdutti maal rakkatee dhufti intalli tuni kanas yaaduu qabda gaafa duraa immoo maal jechaa lallabaa turte beeyta maal jechaa dubbachaa turte beeyta dhalaan akkati sagalee natti ergiti dhalaan maalii taate dhalaan jinni taati jette kunillee qabi dhalaan kasoyxuyyuu kana jenne sa'aadan amma maal taate haa jennu garaa laafina garaa akkana raafina garaa abbaa manaatiin raafina garaa abbaa manaa jechuun hin jira miti akkanumatti akkiyuu isinii gale sa'aadanii hedduu takka yoo garaa laaftellee hamma roozaa garaa laaftu garuu takka dogongoruun hin jira takka isiin dogongorte abbaa manaa isii shakkitee erga taate dhalaa maaltu harkisii galiin siin jedhe sa'aada dhalaa abbaa manaa kee shakkita shakkus baadhu dhalama handaara yookiin immoo takka akka hojjettuutti fudhatuun okay takka ammootu intalli tun maali si beeyta isin lachinuu rakkina qabaachuu danda'u beekamu wanni amma ijoolleen kun lamaan dura yoona wal jaalachuu danda'an rakkoon intalli qabdu maali maal rakkoo qaba yoo dhuftee midhaan fakkeenyaaf amantaan isii hin dhugu akka amantaati oduu dhalaa muslimaa takka taate takka dhalaa hajjabattu yookiin immoo dhalaa hijaaba akkasii godhatoo taate hin fakkadu shari'aan isin agarsiisa dhalaa akkana hijaaba godhattu dhalaa akkana hijaaba godhattu fakkadu shari'aan ishe suni shari'aadha tokkoffaa mujatti amantaan kiristaanaa na fakkaate lammaffaa moo dogongorri sa'aadan qabdu intaluu isaa maa fuutee manatti hin galte maatu galiin siin jedhe rakkoo isii maalitti beekta eshi an hedduu takka si afachuuchi si jaaladheete ani akkamitti ka bilbilan qabaanne miidiyaa gubbarratti akkamitti arguu dandeetti ni rakkata ilmi nama wallahi ni rakkata dhugaadha rakkate taanan qarqaaruu qabda rakkate isiin taanan mana namaa galchuu qabda gaafi inni gabbaasi siin jedhu maaliif baasuu dide
gabbaas intalli tun haa deemtu gaafin isin jedhee aaree mana bahu ay an uffata kana kennaa fi an uffata qabeenya hoo qabaate qabeenya agarsiifte na fakkaate gaafa uffata sanis isin agalu okay yookiin immoo sa'aadaan intalli kun maaliin itti dhufte maa xaraxaruu didde ana maxaraxar hedduu qaba akkamitti uffata sammuu sa'aadaan sammuun qabdu fayyaan qabdu maaliif ofirratti dhiibbaa geessaa turte bare akka nama yookiin immoo amma fakkeen isin agarsiifte sun akka nama intalli waa godhattee dhufte shaantaa kennitii fi birrii kennitii fi maal gooti jinni gooti jaanna akka goote jechuudha hin barbaachisu nama amma hin dhammi maal amanta fakkeen namni ati amantu hiriyoota kee namoota akkana akkatti beektu bakka namoota akkanatti hin jiraanne akkanuma jechuudha nama keessa hin beeyne utuu abbaa manaa kee kana sirraa amma inni maalitti deemaa jira maal keessa jira barbadu akkas ta'e jechuun amma mallattoo wayii agarsiisa isin agarru barbadu teemte nan galchu jedhee bar namichi hara bismillah saniinummoo ani wanni na aarse keessa erga gaafna isatti dabalamteeti erga gaafa abbaa warraa isitti dabalamteeti rooza xirri jettee irraa gorta maaliifi namni amma fakkeenyaaf erga intalli kun akkana taate rooza koot mucattiin kun waan natti yaadduun beeytu yookiin immoo rooza biraa yoo dhayte intalli kun fi mana jirti adama fakkeenyaaf suuqii deemu jira gabaa dhaqatu jira wayi sa'aatii 24 mana keessatti hetta mana keessatti utuu waan tokko dalayde namni nama jaallatutti innaatee waa dalagaa bar namni nama jaallatutti maa dalagaa maal amantame me maalin wannum daata amante dhugwara biisin jaamidi sa'aadan harkoon fi kanan dhuqqe keessa seenti ani abbaa warraa yahayyaamo eenurra hin galu ani sa'aadan ragala ani hoo balleessitellee yoo rakkoo dhisitti dhufellee sa'aadan bultii ufii ufumaa laayixaye balleessaa jirti ufumaa rakkoo firrangaa jirti isni galee ufuma rakkoo firrangaa jirti ufuma immoo rakkina uumaa jirti mataa isiiti la ilaha illallah wallahi lazim oboleen kiyya wantoonni akkana an otoonatti dhiyaatti otoo itti dhiyaadhe hedduu takka garaan nyaatu odoo gorse qalama isiif roozan jechuudha nama rakkina hedduu keessa nama waa hedduu keessa dabarfate garummoo isa isii jaalatu san sa'aada nama akkamii ofirraa qilleensa of naqaa tokko faamootu wanni ani isinii dhaamu ijoolleen kenna wantiin ani lafa kanarratti isinii dhaamu dhugaa rabbiin isinii jedha abbaa warraa keessa yoo jaallattan yoo jibbitanis hafarsaan guddisina hafarsa qilleensa wakaba wallahi wakaba ani baqa kanumatti jibba dhalaan dhiira hafarsitu xaamtu dhalaan dhiira hafarsitu mana keessatti kabajan qabdu ala irra malee isin hima baabeetan maata abbaa manaa kee jaalate taana miidiyaa irratti hafarsin jaalallaa fi jajiinsi garaagarummaa qaba dhalaan qilleensa irratti hafarsitu mana keessa akka feete hin jibbiti jaalalan qabduuf kabajan qabduuf abbaa manaa keessa miidiyaa irratti dhagaa isin gorsaa yoo masaraa jechuudha harka warra dhagoo ammi bedee baanki isin hima jechuudha dhalaan abbaa manaa hoo jaalatte kabajni isallee wanni hundi isallee manuma keessatti abbaa manaa akkas gochuun hin taatu abbaa manaa asirratti wajjin akkana gochuun hin taatu maaliif abbaa manaa kee kabaja qaba bor ilmoo la argatuuf deemta bor maal ta'uuf deemta bor waa wajji sirbuu odoon taane sirbillee wajji akkas godhadhu garummaa abbaa manaa kee isa kabaja qabu isa bakka sii qabu isa ilman keeti isa boruu dhabdatu san miidiyaa irratti nafarsin si jaalata taana hin jaalata taana ol kaayadhu jaalala isaa mana taa'ee ibsif hamma isa jaalatu hamma isa kabaju waa takka otoo ati si jaaladhette miidiyaa kanarratti akka ximimmaan buufte homa faayidaa hin qabu inni mana keessa kaayatte inni kabajjee inni waa hunda taatuuf isa miidiyaa duuda duwwaa bayya ani akka yaada kiyyaattiin isinii jedha dhugaa abbaa medhe yuutuubis dalage tiiktookis dalage wanni hundi keessa qaba akkaataa qaba tartiiba qaba wajjin hojjedhu yuutuubii kee rakkoota akka qabu piraank wajjin dalage hafarsaa qilleensa hafarsaa wakabaan tokko jira miti zim jedhamee akka namaanii tokko boru maaltu dhufa duudi deenne duba maaltu jira tarii gurbaan kun nama jaallatee qaba niitii fuudhee gadhiisuu danda'a hin beeytaa nama amma hin beeytu kanaaf uf eeggannoon deemuu qabda
sada yoo fi isiiti YouTube dalage erga isalle YouTube itti erga fidde taate hafarsuun qabdu abbaa mana qunqut goote duuba isiiti dhalaa biraa fidde mana keessatti isii jaalattu achi keettee tabira harrak eenyu bu'aa jira eenyu cinqamaa jira odoo gaaf deemisan achiin kutee hoo kanaaf obboloota kiyya qaqqishtiidhaan kiyya waa hundumaa tartiiban godhaa adeemsi keessan tartiiba haa ta'u adeemsi keessan wanni hundi keessan duuba kaameraa haa ta'u jaalattus jibbitus duuba kaameraa haa ta'u batalay abbaa warraa ofii miidiyaa gubbaarratti baatee sirbu hin barbaachisu maasii godha jaalala si ibsuun duuba kaameraa haa ta'u haasofni keessan duuba kaameraa ta'u prank hojjechuun viidiyoo hojjechuun immoo kaameraa fellafiitaa ta'u waa tokko rakkoota kan qabu inni biizinasa kana inni biraammoo kabira inni kun immoo kanaaf obboleettii teena sada rabbisi halaafisu himmoo akka taate ta'i intala kana futtu firraa godhu firraa baasi kabiraammoo tuyyu rabbiin waan ofii jaallate immoo akkuma godhi akkuma ati seensifte kana akkuma intartii kana seensifte kana qabbaanuma tasgabbimma mashaakila malee lola malee rabbiin intala kana sirra haa baasu bultii tee duuba kaameraa irratti jaalladhu faarfannaa kee faarfachuu abbaa manaa keetii minaaxxe nabii wajjin ijaan kake immoo duuba kaameraa godhu abbaa manaa kee gorfadhu ufiyyuu deebii of course ufii mataan keetu gorsa si barbaachisa gaarii namni jedhanii si gaarii siin jechaa turre miti gaariin tantee amma qilleensa of nagaa jirti hin beeka jettee wallaalumatti jirta kanaaf ani garuu yoon balleesse dhiifama maaliifi hammanatti fakkaatu waan si qabuufi video kee asmarratti dhaabaa obboleeyyan kiyammoo like share subscribe gochuun dagateena baay'isin jaaladha baay'isin kabaja ani garana nyaatti haasa'aaf malee dhimma isiitiin qabu garana nyaatti garuu maaliif qilleensi isii seenadha bultii keessa na baye bultii ammallee bultii lammataa keessa maaf qilleensa ofnayti maaf borceeti yaani jechuun maaliif jiruu fi tana gurraachisuuf deemti yaada jedhuuf garana nyaatti malee gara kan akkana